Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'ansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Buqqaatota Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa'uun naannawa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Shaggar qubatan humnoonni mootummaa manneen isaan keessa jiraatan keessaa yaasuudhaaf humnaan dirqisiisaa akka turan jiraattonni himanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanutti bana harka namaa muruudhaan miidiyaa hawaasaa irratti haala hin eeggamnee fi safuu fi seera cabseen miidiyaa hawaasaa irratti gadi dhiifamuun dubbii ijoo miidiyaalee ta'ee ture. Gocha kana eenyuun raawwate akkamitti raawwatame ka jedhuu fi gocha kana wal qabatee yaada namoonni kennanis qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu gorsaan muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad kan ta'e obbo Getaachoo Raddaa gaafiif deebii yookaan intarvii Aljeeziraa irratti taasiseen osoo hin milkaa'in hafee jira ni salphate jechuudhaan namoonni hedduun yaada kennanii jiru. Maaltu isa mudate odeeffannoo kanas dabalata isaa qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jira. Akkuma itti fufetti jira waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti injifannoo argadhe jedhee jira. Loltoota hedduus booji'ee bakkoota hedduus kan qabatee ta'u waraanni bilisummaa Oromoo kan ibsa yoo ta'u mootummaan gama isaatti injifannoo argatu labsatee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra guutuun kunooti. Humnoonni mootummaa ilmaan Oromoo naannoo Somaalee irraa kana dura buqqaanii Oromiyaa bakkoota garaagaraa mootummaa naannoo Oromiyaatti kana dura qubsiifaman irra deebi'uudhaan buqqaatii marsaa biroo irratti raawwataa jiran jechuudhaan komiin mootummaa naannoo Oromiyaa irratti dhiyaatee jira. Kana dura buqqaatota magaalaa Adaamaa qubsiifaman humnoonni mootummaa irra deddeebi'uun mana irraa diigaa turan. Reebicha irratti raawwataa turan akkasumas seera dahoo godhatuudhaan namoota hedduu gara mana hidhaatti geessuudhaan doorsisaa turan. Haaluma wal fakkaatuun buqqaatota magaalaa Bishaan Gurraachaa qubsiifaman mana irratti diiguudhaan buqqaatota keessaa yaasuudhaan rakkoo garaagaraatti saaxilanii turan. Uummata diiggaa manaa kanaa wal qabate gaafii dhiyeesse irrattis miidhaa garaagaraa dhaqqabsiisaa akka turan ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun buqqaatota naannoo Somaalee irraa buqqa'anii turanii fi naannawa magaalaa Finfinnee qubsiifaman irrattis yeroo garaagaraatti humnoota mootummaatiin rakkoon garaagaraa irratti raawwatamaa ture. Ammas rakkoon kun itti fufuudhaan buqqaatota naannawa magaalaa Finfinnee qubatan humnoonni mootummaa itti duuluudhaan mana mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo qubsiifaman kenneef amma humnaan keessaa yaasanii irraa fudhataa jiraachuu jiraattonni gabaasanii jiru. Haaluma kanaan buqqaatota naannoo Somaalee irraa buqqa'anii turanii fi magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Kooyyee Faccetti qubsiifaman dabballoonni mootummaatii fi humnoonni mootummaa bilxiginaa humna guddaadhaan itti duuluun mana keessaa dirqamaan yaasaa jiraachuu fi akkasumas mana keessaa yaasanii mana irraa fudhataa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa uummata mana keessaa yaasuudhaan uummata irratti jeequmsa uumuudhaan miidhaa garaagaraa irratti akka dhaqqabsiisanis jiraattonni himanii jiru. Rakkoo kana mootummaan akka furuuf gama mootummaa iyyatanis mootummaan furmaata osoo hin kennin cal'isaa filatuu buqqaatonni himanii jiru. Mootummaan ammas rakkoo kana furuu qaba jechuudhaan waamicha taasisaniifi jiru. Oduun itti aanu kun oduu akka miira nama tuquudha. Gocha gara jabummaan guutame kan harka namaa muruudhaan rarraasanii yeroo deemaniin viidiyoon agarsiisu tibbana miidiyaa hawaasaa kana irra bal'inaan naannawaa ture. Gocha kana qaamni raawwate amanee jira. Humni finxaalessaa ani faannoo ofiin jedhu gocha kana raawwatu kan amane yoo ta'u namni gocha kana raawwadhe jedhus isa suura irratti argitan kana yoo ta'u yeroo ammaa kana mootummaan to'atee harka mootummaa akka jiru dubbatamaa jira. Gocha gaddisiisaa kanas kan raawwate ajajni itti kennamee akka ta'e dubbata. Namni gocha kana raawwadhe ofiin jedhu gocha baay'ee fokkisaa fi jaarraa kana keessa hin eeggamne. Jaarraa kana keessatti ilmi namaa gocha akkanaa kana gocha baay'ee fokkisaa fi qaanessaa ta'e kana ilma namaa irratti raawwatuun maalinni nama akkamtu gocha akkanaa kana raawwata jechuudhaan hedduun gaafii gaafataa turan. Gochoonni fofokkisoon kunii fi ilma namaa irratti raawwatamuun hin eeggamne kun ilmaan namaa irratti yeroo raawwataman irra deddeebi'uun mul'atanii jiru. Kan raawwatamaa turanis qaamuma kanaa olitti gocha kana raawwateeni. Hawaasni bal'aan gocha fokkisaa kana irratti yaada isaa ibsaa ture. Akkaan balaaleffataa turan gama mootummaatti garuu wanti jedhame hin jiru. Mootummaan gocha kana ni balaaleffata jedhamee eeggamus balaaleffatuu miti. Gocha kana wal qabate yaadni kennameeyyuu gara mootummaatti hin jiru. Gocha kana wal qabate mootummaan waa jedhuu dhabuun
Kana duras gochoota wal fakkaataa irratti mootummaan yaada kennuu dhabuu fi balaaleffatuu dhabuun seerri biyyattiin ittiin bulaa jirtu gaafii keessa kan gale. Akkasumas qaamni gocha kana raawwadhe jedhu ani faannoodha ajajaan raawwadhe jechuun isaa harki biraa duuban kan jiru waan agarsiisu jechuudhaan namoonni hedduun yaada kennanii jiru. Ta'ullee namni gocha kana raawwate to'annaa jala ooluun himamee jira. To'annaa jala oolus dhimmi dhokataan gocha kana duuban akka jiruu fi haala qindaa'aan gochi kun raawwatamu qaamonni garaagaraa tilmaamanii jiru. Hedduun namoota yaada kennaniin gochi raawwatame kun gocha diraamaaf raawwatame yookaan diraamadha jechuudhaan ibsanii jiru. Oduun itti aanu gorsaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed kan ta'e obbo Getaachoo Raddaa haala hin eegaminiin intarvii taasisaa ture irratti intarviileen kan taasifame Aljaziiraa irratti gaazexeessaa beekamaa fi isa cinaa jiru kana waliin yoo ta'u ragaa irratti hundaa'uudhaan gaafilee garaagaraa gaafatee jira. Gaafilee gaafatame irrattis deebii kennuuf baay'ee rakkatuudhaan taateen qaanfachiisan isa mudatee jira. Gabaabamatti ni salphate yoo jedhame ni danda'ama. Obbo Getaachoo Raddaa Aljaziiraa irratti dhiyaatuudhaan gaazexeessaa Maadii jedhamu waliin intarvii taasisee ture. Sagantaa intarvii kana irrattis gaafileen hedduun dhiyaataniif turan. Gaafilee dhiyaataniif keessaa inni tokko duguuggaan sanyii yookaan immoo jiinoosaayid Tigraay keessatti gaggeeffame yookaan raawwatame kan jedhudha. Deebiin obbo Getaachoo Raddaallee eeyyeen duguuggaan sanyii yookaan jiinoosaayid gosa hundaa akka raawwatame nan beeka. Gaazexeessaa Mahadii duguuggaa sanyii yookaan jiinoosaayidii kana muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmeditu raawwate. Deebii obbo Getaachoo Raddaa ani ogeessa seeraati kana sani jechuun hin danda'u garuu duguuggaan sanyii yookaan jiinoosaayid Tigraay keessatti raawwatee jira. Ati ogeessa seeraati? Ani ogeessa seeraati. Maarree bara 2021 duguuggaa sanyii Abiyyi Ahmed Tigraay irratti raawwate jettee himtee ture. Yeroo sanitti ogeessa seeraa hin turre. Ani lola uummanni Tigraay 100,000 itti dhuman gidduu hin turre. Duguuggaan sanyii ture moo hin turre? Duguuggaan sanyii ture natti fakkaata yookaan immoo raawwatame natti fakkaata. Jechuudhaan haala ejjennoo hin qabne deebii garaagaraa gaafii tokkoof yeroo wal fakkaatatii fi yeroo garaagaraatti kennee jira. Kun immoo taajjabbii guddaa jala isa galchee jira. Haala kanaan intarvii taasise irratti yookaan intarvii ta'e irratti osoo hin milkaa'in hafee jira. Komiin guddaan miidhaa saba isaa irratti dhugaan dhaqqabe akkasumas qabatamaa fi addunyaan beekte irratti ejjennoo daddaqaa qabaatuun isaa komii guddaa itti kaasee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zoonilee godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti yookaan immoo haala guutuu Oromiyaa keessatti jedhamuu danda'amuun loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo qabatamaan bakkoota lolli itti gaggeeffame waliin injifannoo argataa jiru beeksisaa jira. Lola guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa waliin gaggeessuu irratti loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun hedduu booji'uun kan addunyaa kanarraa godaansisuun kan madeessuun meeshaalee hedduu irraa hiikkatuun bakkoota hedduus to'ataa jiraachuu beeksisee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Haaluma kanaan tibbana kibba Oromiyaa, kibba bahaa fi lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen mooraalee waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun akkasumas loltoota mootummaa hedduu irratti miidhaa qaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan kibba Oromiyaatti tibbana fufteedhaan bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Akkasumas loltoota hedduus booji'uu beeksisee jira. Haaluma kanaan Gujii lixaa aanaa dugda daawwaa ganda Heemaa Kinchoo jedhamutti haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen mooraa waraana mootummaa guutumaan guututti hojiin ala yoo taasisu miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa 7 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu lamammoo madoodhaan adabee kanaaf immoo mooricha keessaa yaasuun baqachiisuu odeeffannoon nu ga'e himee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon nu ga'ee jira. AKM 6 hidhannoo 6 fi kan biroollee hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa mana sibuu mandii bakka addaa Arawwee jedhamutti hattee hidhuudhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun injifannoo boonsaa irratti argatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isiniin geenyu ta'a.
Oduun inni biraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa hedduun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan bakkoota garaagaraa irraa hidhannoo guutuu wajjin mooraa waraana mootummaa gadhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan waraana bilisummaa Oromootiin simatamaa jiru. Kan booji'amanis baay'eedha. Gujitti kan booji'aman lakkoofsan hedduu yoo ta'an viidiyoodhaan asirra kaa'uuf haala miidiyaatiif hin mijaa'u waan ta'eef bira dabre. Odeeffannoon gama mootummaatti jiru mootummaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humna bal'aa bobbaasuun opereeshinii gaggeessaa jira jedhee jira. Akkasumas Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo waliin lola gaggeesse jechuudhaan maddeen miidiyaa mootummaa kan gabaasan yoo ta'u mootummaan kaaba shawaatti bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo waliin lola gaggeesse irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyoota dabran kana kaaba shawaa hidhabuu abootee fi aanota garaagaraa keessatti lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifne irratti injifannoo arganne. Loltoota waraana bilisummaa Oromoo 160 ta'an ajjeefne jechuudhaan gabaasaa kan jiran yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo immoo tibbana lolli hidhabuu abootetti waraana mootummaa waliin gaggeessine hin jiru. Guyyoota dabran haleellaan waraanni mootummaa loltoota waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwate hin jiru. Bakka lolli hin gaggeeffaminitti injifannoon argame kami jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo lola mootummaan hidhabuu abootee fi aanolee biroo kaaba shawaatti waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessine jedhee akka hin turin ibsee jira. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp paartii Elbaa keessa Chaayinaa daawwatuuf jedhamee jira. Imalli taasifamuuf deemu kun kan ibsames pirezidaantiin Chaayinaa Shii Jiiping Doonaald Tiraamp waliidhaan bilbilaan erga dubbatanii booda jedhamee jira. Tiraampis waamicha kana fudhatu mirkanaa'ee jira. Shiinii fi Tiraamp walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuuf akkasumas waltajjiiwwan idil addunyaa irratti waliin hojjechuu irratti haasa'uun isaanillee himamee jira. Waashingitanii fi Beenjing erga Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaaf aangoo qabatanii as wal dhabdee keessa kan jiran yoo ta'u amma rakkoolee jiranii fi furmaata irratti waliin hojjetuuf akka deemanis dubbatamaa jira. Gabaasni kun akka hubachiisetti Ameerikaa fi Chaayinaan dhimmoota tarsiimoo irratti wal dhabanii ture. Kun akkuma jirutti ta'ee Tiraamp ji'a Eebilaa keessa gara Eeshiyaatti akka deebi'an mirkaneessuun wal dhabdee dippiloomaasii hanga tokko ni fooyyessu yookaan ni salphisu jedhamee eegama. Keessattuu ejjennoon Waashingtan Taayiwaan Istreet irratti qabdu baay'ee cimaa ta'uun Beejingiif balaa waraanaa ta'eera. Chaayinaan US imaammata Chaayinaa tokko jedhu kan hin hordofne yoo himtu Waashingtan Beejing humna waraanaa fayyadamuun naannoo ishee naannicha keessatti babal'isuuf jirti jechuudhaan falmiti. Yeroo haala kanaan biyyoonni lamaan wal dhabdee keessa jiranitti Tiraamp gara Chaayinaa imaluun dippiloomaasiidhaaf karaan saaqa jedhamee eegama. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan immoo hawwii kenna nagatti nu tura.